Miira Itoophiyaa malee miira Oromiyaan jedhu balleessitaniitu. Oromoo hanjedhu federalizimii maalummaa irratti hundaa'u hin barbaachisu jettanii. Miirri Oromummaa baduudhaaf ragaa maal qabdu? Ibsa isin kennitanidha. Badhaadhina jechuun jechuudha. Oromummaan barbaannu kan jedha jira. Oromoon barbaannu kan jedha jira. Kanaa booda Oromiyaan diigamtu kan jedha jira. Sirni federalizimii diigamu kan jedha jira. Dhaaba maalummaa irratti hundaa'u hin barbaannu biyya kana keessatti jedhanii hooggantoonni isaanii as bahanii ibsa kennanii. Tole amma carraan kooti natti fakkaate. Carraan kooti amma. Ani dhimma gaaddisaa irratti dubbachuudhaaf nuti amma maal seete gaaddisa muummee ministeeraa walitti qabeera. Walitti qabeen turre deemanii kan addi bilisummaa Oromoo keessatti hin hirmaannu jedhanii muufii yeroo sanaatiif ibsa baasaniiru jechuudha. Hin hirmaanne kan jedhu jechuudha. Kanaaf muummeen ministeeraa Pirezidaantiin Lammaa obbo Shimallis obbo Fiqaaduu Tasammaa eenyuyyuu walitti qabu. Mootummaatti kan kenname malee lakkii Pirezidaantiin Lammaa malee walitti nuun qabu namni jechuun nama siyaasaarraa namni waan akkasiin eegamu dhugaa isinitti himan. Namadha. Paartii kamiyyuu keessatti namni hin jijjiirama. Wal jijjiiraa deema. Hin dhufa. Hin darba. Paartiin institutionidha. Mootolaatti kenname tan gaaddisa. Isa immoo teessanii maaf hin filattarre teessanii isin eeguun gaafattu achiis. Jechuun amma ABO'nis KFO'nis walitti dhufee taa'ee amma immoo hamma ammaatti isintu nu gaggeesse amma immoo eenyuun nu gaggeessu maaliif hin jenne kan biraani maaliif isaan immoo ammutuma paartiin badhaadhinaa gaaddisa hin barbaadu ta'eeyyuu isaan immoo maaliif walitti dhufanii gaaddisa hundeessan yeroo hundumaa taa'anii maaliif mootummaatti bu'u. Mootummaan gaaddisa kana jalatti rakkoon ni furama yookaan immoo rakkoon Oromoodhaa akka itti ilaalamu haala mijeessa jedhamee imaanaan itti kenname gatee waan gaaddisa kana laafiseedha kan jedhamaa jiru. Inganne muummee ministeera waamee mariisiseera kunooti torban lama darbee. Isa immoo hin gatanii kana caalaa akkamitti waajjira ofiitti waamee mariisisaa jira. Torban lama ol gaa turre. Wanti sun kontiineesii torban lama itti fufuu danda'u qabaata. Atileetii yoo dheeratee ji'a jaha guutuu ture yeroo akka tasaawwan sun hin jedhee yaadatitti qofa waamuun laaffisuudha malee jabeessuun mootummaa kunillee warra kenna Oromoodha jennee isaan kabajaarra malee waan salphataa guyyaa hojjetan hedduu argina. Kana hundi olirra qabneeti goonoo gaaddisaallee buurri gaaddisaa tokkollee maali kabajaa walitti haa qabnu waliin tuffannu argitanii nuti Oromoodha gara maraaniyyuu gaafii Oromoo deebisuuf deemaarra. Kanaaf gaafii Oromoo deebisuun kanarratti akka waliin gufachiifne inni walitti dhufne. Malee bara hadhama borullee waggaa kudhanii fi waggaa digdama natu itti hubattanii kan geerartan kun dhugaa isin hin ta'u. Hoomilli taanaan akkasuma jechuudha. Kun immoo yoomiyyuu nama baasu laata. Kaleessa akka inni jedhetti aktiivistii yeroo turtanitti uummata Oromoo akka buutanii akka waan haasoftanii haasaa turtanii hadha yoo miseensa taatan wanti jijjiiramtanii hin jiraatu. Atis hadhas kaleessas borus kan sima ta'uu qabda. Oromoon kaleessa isinii haala mijeessaa jirra. Hadhallee Oromoo borullee Oromoo. Haala isinii mijeessaa jirra. Kayaaduu qabnu dantaa Oromootiif malee jarmaan hundi jaarmaa waan ta'eef kanaaf laafi kan jenneef nuti yeroo yeroodhaan abdeetu dhugaa deemuun kun aangoo guddaa miti bara walii qabuudha. Waliin nu qabii abbaa nuu ta'e jedhame baay'ee kabajaadha bara kun. Hooggansa Oromoo maaliif barbaachisa isa jedhu irratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waa waloo waliin qabnu waan waliin qabnu kana akkamittiin fiixa baasna kan jedhu irratti mariin kan dhalchedha malee mootummaan dirqama ofitti fudhate yookiin immoo ODP'n dirqama ofitti fudhate kan dhalche miti. Fedhii jaarmoota hundaatu hooggansa sana dhalche uume. Oggaa hooggansa sana uumummoo waan rakkoo qabxiin tokko keessaa rakkoon gidduutti dhalatu alan baafnu walii keenya gidduutti fixanna kan jedhu sanaaf rakkoo uummata Oromoo keessaas rakkoo jaarmaa gidduus asitti gaaddisa kanatti fixannaadha. Sanarraa kan ka'e maayii irratti eenyuun waa dursu ergi walii mallatteessinee booda ammasa duraa irra caalaa waan garaagaraatiin jaarmoota wayyaa waan ta'aniif ODP'tti kennamee jechaadha. Pirezidaantiin Lammaa yeroo isii jechuudhumaan. Akkasitti ittiin deemaa turuun hin dhaabbate gidduutti jechaadha. Lafa turtii keessa immoo Dooktar Abiy ofitti fudhatee waan. It's good, bareeda. Garuu fedhiin jaarmotaa maali? Isa gidduutti rakkoon hin dhalanne jechuu miti. Rakkooleen ni jiru. Silaatuu walitti dhiyaannee marii goone ni furanna turre. Ammas
Waliigala garuu akkantileetti amma harka Prime Ministerii jirti dubbiin kun. Isatu sossoosuu danda'a. Isatu immoo akka inni jabaatu taasisuu danda'a. Kanaan ala immoo akka itti fufu kan taasisu tarmiin sun dhumeera yoo ta'e jaarmaa biratti dura ta'a hoggana jaarmaa biratti dabarsuudhaan sosso'uu danda'a kan jedhu malee nuti baqee fi hin baqne kana achi keessatti dhiifama carraa kanarratti sa'aatii keenya gaaffii na gaafatanii turan. Hooggansi keessan waliin dabarsitanii nama akkas taa'aa waa'ee hooggansa nu komatanii jiran sirriidha. Ila namni paartii kamiyyuu akkaataa filannoon sun dimokiraataadhaan filatame moo humnaan filatame moo taa'anii filataman moo han jedhamu sana ilaaluudha mana sana keessa. Akkamitti KFO'n hooggansa filatee jedhamu boordiin filannoo taa'ee harka baasamee abaluu naa ta'ee tarmiin filannoo manadha han jedhu biyya kana keessa hin jiru. Gara biraadhis hooggansi keenya hooggansa kamiyyuu wajjiniin dorgomee yoo biyya kana bulchuu hin danda'amu jedhamee fudhatame isseeyyuu dadhabaadhaan nedhis. Hooggansa kamiyyuu wajjiniin isseeyyuu dadhabaadhaan namni kun nama hoogganuu hin danda'u biyya kana hoogganuu hin danda'u karaa hundaan kana godhuun nama waggaa 45 ol biyya kana tarmii meeqa qabsoo tortoraa biyya kanaa diiganii as ga'an hooggansa yaraadhaan na jettu reelee sininillee han sinitti aangoo kennamee darbu abdii akkasii kutannoo akkasii namni summii nyaatee du'uu dhiisee namni waggaa meeqa mana hidhaa galee mana hidhaa sana irratti baduu dhiisee akkasitti miira amma sinitti taphattan miira har'a Oromoon as ga'e kana fiduun hooggansoota kana fide waan ta'eefi warreen kun hunda'uun bira darbanii biyya kana bira darbanii waa guddaa gochuu danda'u otoo waan ta'e akkasitti otoo fudhatanii gaariidha. Kan ammoo otoo finnee namni kun gahaadha moo gahaa miti. Deebi'ee akka dargaggeessaatti moo ilaalle biyya kanatti baqatamaa jiru dargaggoota hedduu, aktivistoota hedduu, hayyoota hedduu. Maaliif yeroo sana biyyi kun baddeetti biyyi kun akkas taatetti jettanii namoota ka'an kana keessa. Innaa kana ta'u hoogganni dargaggootaa dubartootaa hayyootaa jijjiiramee jira har'a yoo ilaaltan ta'e. Meega filannootti yeroo deemamaa jiru kana wanti Oromoon yaaddaa jiru paartiileen siyaasaa hundi warri morkataa Oromoo godinaatiin yookaan immoo gandaatiin qabdii qabatanii taa'aa jiru jedhamaa jirtuun. Warri PP ammoo Oromoo gandaatiin qoodanii walitti buusaa jiru inuma. Caasaa isaanii keessatti illee bulchiinsa isaanii keessatti rakkoon kun biiroolee Oromiyaa keessatti irra guddoodhaan babal'ataa jiraadha kan jedhamaa jiru. Haala kanaatiin rakkoo kaan immoo rakkoo hawaasni kun qabsaa tureetiif furuudhaaf hin deemamaa kanarratti maal jettu yeroo filannoodhaaf qophaa'aa jirtan kanarratti isin miraa kaanuu laattamedha. Ayyee filannoodhaaf dhiyaannee rakkoo beekamu jaarmaaleen Oromoo akkuma jedhametu walitti dhiyaatanii sagalee Oromoo walitti ititee injifannoon argamuu danda'a. Saniifillee yaaliin garaagaraa gara keenyaan godhamaa tureera. Ammallee almost jaarmaalee lamaan kan wajjin marii gaggeessaa turre. Bakka wayii irra ga'ee almost istaak. Maalirra ga'eme ifumatti hawaasatti himuudhaaf maalirra ga'eme bakka ammatti mariin sun hin cinne addaan. Marichi baay'ee amma almost gara waggaa tokko hin ta'a maricha jalqabaa nuuf ABO'tu mari'achaa ture. Booddee sadarkaa irra ga'ee argeenyaan KFO illee dhufee nutti dabalame. Sadiin keenya marii gaarii gaggeessaa turre. Almost isteejiin warra jiru malee isteejii filannoo kanarra jira. Hawaasni isin tokko taatanii fuula tokkootiin dorgommii dhiyaattu jedhee eegu. Hawaasni necessarily eeguu hin qabaatu. Necessarily eeguu hin qabaatu. Maaliifi jalqaba yoo reef kaaseeraanii dhimma kana paartileen jalqaba wanti paartilee walitti fidee dantaa Oromooti. Dantaa Oromoo dantaa paartii ol ta'uu hubannee walitti dhufuu qabna. Sanirra dabarree immoo walqixxummaa paartii jidduu jiru ilaaluu danda'uu dirqama qabna. Dantaa Oromoo irratti walii galtee gahaa qabna. Akkuma jennu dantaalee dantaa Oromootti dabalatan dantaaleen namoota dantaaleen jaarmoota rakkoo uumuu danda'u.
ta'us garuu dantaa ofii ofirraa hir'isaniiti dantaa Oromoo dursiisuun barbaachisaadha. Inni asaamintii fudhannee gargar deemnee jira. Tarii isarratti walii gallee itti fufuu dandeenya. Haalli itti waliin dorgomu inni illee gamtaadha malee tokko ta'uu miti necessarily. Tokko ta'uu itti bakkuu yookiin mirji gochuu tata seera biyya kanaallee waan jedhu jira. Alaama as keessatti imaammanni keessan kaayyoon isin Oromoodhaaf yookaan immoo rakkoo Oromoo furuudhaaf qabdan wal fakkaataadha taanaan Oromoo hunda birattis rakkoon Oromoo wal qixa akka furamu qabsoofta taanaan tokko taatanii jaarmaa tokkootiin sochootanii mootummaa wajjin itti dorgomtanii irratti illee dhiibbaa uumtanii injifannoo keessan hawaasaan mirkaneessuu maaltu sin dhoowwadha. Amma kan jedhamaa jiru fakkeenyaaf akka PBO'tti sikkoo mandoo qabatee socho'aa jira jedhamaa jirtuni. Kana duulli kun waajjii kabaname mootummaan mootummaa dabalataan paartiilee Oromoo kan biraatiin illee waan jedhame kun garuu soba waan dhugaarraa fakkaate. Paartiileen Oromoo amma paartiilee Oromootiif jedhan baay'ee isaanii afaan Oromoo haasa'u Oromoof haasa'u malee baay'een isaanii akkuma warra Itoophiyaan hin diigamte jedhee haasa'u kanatti. Yoo fudhanne. Abbaan uf beeka dhagee sitti maaliif kan jennu nuti federaalizimiin bulachaarra. Federaalizimiin sadarkaa naannoo qofatti nafu. Federaalizimiin sagantaa kenna kun. Federaalizimiin biyya kana keessa saba sablammoota walqixxummaan jiraachuu qabu. Walqixxummaa kana darbee mirga ofii bulchuu saba sablammoota mirkanaa'uu qaba jennee mirga ofii bulchuu Oromoo walii haa gandaatti federaalizimiin mirkanaa'eetiin ofii bulchuu qaba jennee sagantaa kenna keessa ibsina. Yoo kana jennu dhalataan namni Wallaggaa nama isaa ta'u of keessaa filachuu qaba. Namni Shawaas akkasuma namni Harargees akkasuma namni Arsiis akkasuma. Kan jennu mirga ofii bulchuu kun akkanatti mirkanaa'a. Nama biraa ka poostaan asii ergamuuf ka jiddu galeessarraa itti ramadamu waga aanaatti kun ta'uu qabaatu. Kan jennu kana guddinaan qooddanii Oromoo jedhanii haasa'u. Oromoon ofiifuu mirga bulchuu of jidduutti wal dhoorge. Ofiifuu walqixxummaa wal dhoorgate jara wajjin garaagarummaan qabaatu. Kana ka jenneef illee nuti sagantaan paartii kennaa mirga ofiin bulchuu haga naannoo qofatti hin dhaabatu. Naannoo gad darbee haga gandaatti ofiin bulchuu danda'uu qabaanna. Kun immoo Oromoon Wallaggatti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Arsitti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Gujiinis Booraanis akkasumatti ijaaramuu qaba. Indaa'uun gosti Oromoo tokko baay'ee mootummaa bulchuu keessa ilaalaa paartiilee garaagaraa keessa ilaalte gosti Oromoo tokko muulu ekskluud ta'anii jiru. Gosa Oromoo biraatti murteessuuf deema. Fakkeenyaaf fakkeenya caasalee hunda keessa ilaalama caasalee jiru keessatti fakkeenya amma Boorana hodhu Gujii hodhu paartiilee keessatti kootu naannoo keenyatti amma paartiilee tokko keessa hin jira. Harargee fa'a maal garaagaraa fudhu caasalee tokko gosni Oromoo baay'eedha isaan keessatti dantaa isaanii akka Oromoon biraa murteessutti yaadama. Kun immoo Oromoo hoggansa Oromoo keessatti Oromoon marti haa jiraatu. Oromoon bakka hundatti haa ijaaramu bakka hundatti haa jabaatu jechuun Oromoo qoodu miti. Oromoo jabeessuudha. Sikkoomandoo kadhamillee caasaa keenya paartii keenya sikkoomandootti limiit gochuu hin danda'an yommuu taanaan. Nuti caasaan keenya Jimman jirra, Ilubaaboor jirra, Gujii jirra, Boorana jirra, Harargee jirra, Arsii jirra, Shawaa jirra hunda isaa. Wallagga qofa dhimma nageenyaaf dhaquu dadhabne miti. Rakkoon nageenyaa qofa Oromoo maal gochaa jirtu? Jiddu kan siifitu dura kan nageenya kan ishuu biraatiin. Wallaggaas jiddu kaleessaa warri jiru miseensota keenya garuu Wallaggaan waraanaan dhaquu hin dandeenye nuti. Warrummaan achi jirra dhuyyu achi hin jiru beekamaadha kan argaa jirtu. Kanaaf kuni paartii yoo jabaate yoo cimee ka'e laaffisuu fi propoogaandaa paartiilee Oromoo tanaan ture illee hojjetu oofaa turan ammallee oofaa jiranidha kun. Kana garuu Oromoon sirriitti beekaa waan ta'eef mirkaa'u kana booda kun. Tole saatii qabnee. Lakki hin xumurre maaliif kanaaf paartii koomandoota guddinaan qoodatan kadhamu kun ammas taanaan guddina isaatti Oromoo ijaarree guddina isaatti jaarmaa keenya keessatti akka cimu goonee paartii Oromoo cimaa fi Oromiyaa cimtuu ijaaru godhuuf qabsaarraa waan ta'eef propoogaandaa kijibaa ka paartiileen Oromoo kabiraa muruusuuf haasa'anii fi mootummaan haasa'u kun illee waan uummata Oromoo maqaa ittiin dabsuuf deemannu paartii Oromooti kana beekuu danda'u qaban. Nageenya ishee akka eegamuuf yeroo hunda akkuma mootummaa gaafannetti akkuma ibsa baafnetti kan ammoo ka godhuu danda'u mootummaa fi warri biraallee kan waraana achi qabu jiraate baasuudhaan uummata sana beeksisa gochuu danda'u qabaatan malee kuni waan nu ilaallatu miti nageenya achii booroon warri nageenya achii booressuu keessatti gahee qaban dhaabbatanii of ilaalan jedhamti. Isin akka paartii badhaadhinaatti rakkoon jiru keessumaayyuu godina tokko ofitti qabanii godina biraa ofirraa dhiibuu mul'ataa jira. Sun immoo tokkummaa Oromoolee laaffisaa jira. Haala kanaatiin filannootti deemuun tokkummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni qabuutiin namoonni yaaddaa jiruun maal jettume?
Walumaa galatti akka paartii badhaadhinaattis, akka ABO'ttis, akka KFO'ttis, akka PBO'ttis, akka paartilee Oromoo biroottis inni guddaan yaada kan dhiyeessu paartiin. Yaada dhiyeessaa uummanni ilaalee keessa kan fayyadu fudhata. Kanadha inni guddaan. Kanaafi paartileenis walitti mufachuu hin qabani. Uummannis illee paartilee walitti mufatan jedhee kana ilaaluu irra hin jiraatu. Maaliif amaluma paartii siyaasaatti akkas yaada waliin dhiyeessuun jechuudha. Lammaffaa irratti akka paartii badhaadhinaatti paartiin badhaadhinaa ofiisaaf qophii guddaadha kan taasisee jiru jechuudha. Maaliif achi keessatti tokkoffaa walitti dhufuun humna jabaa horachuudhaan inumaa akka Oromoo qofaa otoo hin taane saboota biroollee of jala hiriirsuudhaan gambeel ofitti qabuudhaan hararii ofitti qabuudhaan. Akka Oromootti godinaalee Oromoo qoqqoodee akka shakkiin isaan jidduu jiru bulchiinsa ofii keessatti illee caasaan ofiillee rakkoo kana keessa akka galee jiraadha kan jedhamaa jiru. Haala kanaatiin filannootti deemuun danda'ama. Fakkeenyaaf fakkeenya siin kaasan paartiin badhaadhinaa Wallaggatti dorgomuudhaaf sochiin taasisaa jiru maalidha? Baay'ee gaarii. Akka paartii badhaadhinaatti hamma duraanis akka OPDO, akka ODP kaleessa, akka badhaadhinaa har'aa Oromoon akka wal keessa deemu kan taasise hin jiru. Akka paartiitti of fudhatte jechuudha. Oromoon Wallaggaa ka'ee Arsii dhaqee hooggana. Shawaarraa dhufee Jimma hooggana. Jimmarraa dhaqee Boorana hooggana. Kana caalaa Oromummaan kana. Kana Oromummaa jechuun malee limiit gootee nama tokko achitti hiita taanaan kun cabsuudha. Kanaafi dhugaan jiru paartiin badhaadhinaa godinni hundumtuu Oromoo keessoo isaatti Oromoon tokkummaa qabaatee keessoo qofaa otoo hin taane immoo akka biyyaatti sabab sablammoota hunda waliin tokkummaa fi jaalala qabaatee hinumaa kana darbee akka Afrikaattu beekamuu qaba. Ejjennoo jedhu qaba malee gandatti deebisuuf kaayyoo sin qabu. Haala bulchiinsa paartii badhaadhinaa yeroo ammaa mul'ataa jiruutiin godinaaleen Oromoo godinaaleen Oromiyaa hundi walqixa caasaa mootummaa keessa jirotta. Hamma paartii badhaadhinaa keessa godinni hundi jiru paartilee biroo keessa hin jiru paartilee dorgomtootaa keessa. Hooggansa laaluu dandeessaa. Hooggansi jiru hundi godina hundarra jira. Kan garuu yoo ilaalte qeeduma qe'ee waanuma xinnoodha ispeesifikiidhaan muramee jira. Kun sirrii miti. Akkuma mootummaattu walitti koottaa kan jedhamu kanaaf hin barre. Isaan qofaaf otoo hin taane tokkoffaa isaanumtu walitti dhufuu qabu. Waajjira adda addaa banachuun hin barbaachisu. ABO'n qofaatti waajjira, KFO'n qofaatti waajjira, PBO'n qofaatti waajjira. Hoogganaa adda addaa, itti aanaa adda addaa, qarshii qabaa adda addaa, waajjira adda addaa, alaabaa adda addaa, sagantaa adda addaa. Maal fayyada kun walitti koottaati uummatumaaf filannoo ta'a kan jedhee mootummaan isaanumaanuu gorsaa jiran bardeeggaraa jiran. Kanaaf hin komatama otoo hin taane galateeffatamuu qaba akka kottan. Gorsa PP dhuguma Oromummaaf yaadee Oromiyaaf jedhee ummatichaaf jedhee akkasitti yaadee nu gorseera yoo ta'e galatalleessaaf garuu dhugaan jiru sana ala. Tokkoffaa hojii mootummaa fi paartii adda fuudhuu qabna. Warra piroofeeshinaalii qaxaramanii hojjetanii fi warra miseensa paartii ta'an. Komiin jiru komii miti kun kanumatu beekama biyyattii keessatti mootummaan aangoo irra dhufu kamuu isa ammaa dabalatee qoqqoode malee jiraachuu hin danda'u. Kanatti murteeffata. Sin akka jaarmaa keessaniitti mee? Akka jaarmaa keessatti fakkeenyaaf ABO'n amma jiru fakkeenyaaf ijoollee lixaa qofa of jalatti qabatee deemaa jira ilaalchi jedhu jiraani. Kun dhugaadha hammam lammaffaa godina lixa Oromiyaa fudhatanii iddoo biraa irratti dorgomuudhaa fi wantiin caasaan isaanii hin jiru warra jedhan jiru. Kana mee qulqulleessaa? Tokko nama seenaa adda bilisummaa Oromoo hin beeknetu adda bilisummaa Oromoo naannummaa yookiin gandummaan yakka. Adda bilisummaa Oromoo Wallaggaa irraan ka'u asii ka'a seentarii irraa ka'a an hundeesses an itti ni godhes warra asiiti. Akkas jechuun illee na qaanfachiisa. Isa boodas Wallaggaatti qabsoonni dhalloon jalqabne Harargeetti jalqabe. An irratti lubbuu hedduu wareegee uummata naannoo sanaati. Achi immoo Baalee Arsiitti babal'ate. Inni kun egaa Wallaggatu dhaqee Baaleetti lolee, Wallaggatu dhaqee Harargeetti lolee, Wallaggatu dhaqee Shawaa keessatti lolee jechaadha. Waan hin fakkaanne. An akka dhaaba kanaa Oromiyaa guutuu keessaa miseensa fidi yoo jette an akka dhaaba kanaatti dhiyeessuu danda'u hin jiru.
Dorgommii bara kanaatiif qophiin dorgommii bara kanaatti elaa tokko waan hubatamuu qabu nuti aangoottu dorgommiitti dhufuuf nuti nama uummataa fi naannoo isaa fi rakkoo naannoo sanaa beekutu bakka jirutti dorgoma malee Wallaggaa fuutee Baaleetti dorgomsiistee waan Baalee jiru aadaa isaas yookiin immoo rakkoo isaa hin beeku yoo ta'e maanni bu'aansa hin muudde malee hin dorgomsiisle sana. Kanaafuu nutis deemsa keenya iyyuu nuti gadi ol dhufuu qabaadha. Tokkoffaa federaalizimii waggaa jedhu naannoon of uummata isaatiin nama anaaf bakka na bu'a jedhu haa filatu Oromoon kan jennuu fi sadarkaa oliitti hogganasaa filatee inni kaan akka barbaade abbaan barbaade yaa bulchu jechuu keenya miti. Achi aanaatii jalqaba gandaa jalqaba namni ganda bulchu nama ganda sana beeku uummaticha jaallatamu bakka bu'aa ta'uu danda'u akkasittiin dhufuu qabaadha. Kanaaf inni kun akkasi jaarmaanii Oromoo bifa kanaan yakkamuu hin danda'u jechaadha. Filmaatas akkasitti qophaa'aa jirra. Yoo bakka banuu yoo ta'e bakka waraanni intiniinu jedhe yoo ta'e malee amma godina Arfa Wallaggaa keessaa bakka lama ofiisa ni qabna. Haaluma hamtuu sana keessattuu dhiibbaan fedhe yoo ta'u dandeenyee hojjechuuf tattaafataa jirra. Mattu Baddallee Jimmaa tattaafachaa jirra hojjechuudhaaf. Bakka hundatti almost yoo tarii danaa sirreessan malee kan akka adda bilisummaa Oromoo waajjira qabu iyyuu hin jiru Oromiyaa keessatti. Nuni waan kumatamu nani jira inni fudhu waan ta'eef maaliif jira achitti erga ta'eeti tokko KFO'n namoota giddu galeessaa amma tokkoo fi erga obbo Jawaar itti dabalamaniiti Harargee qofatti dorgomuudhaaf deemaa jira jedhamaa jirtuuni. Oromoo bifa kanaatiin akkaataa kanaatiin qabatanii deemuun iddoo biraa dhiisuu fakkeenyaaf amma paartiin keessan iddoo hundaatti bifa amma isaan jedhan kanaatiin yookaan immoo akka warri PPs an keenya iddoo hundaa jira jedhan kanaatiin isaan kunis jedhaniitiin deemaa jira. Duran isaanii irraan ka'a. An keessan beeke. An keessan deebisa. Iddoo adda addaarra nama wal barsiisna. Hooggansa asii fuunee achi fuuna achi fuuna isa asii saame achi geessu isa achi ajjeese achi geessu kanaan beekamu mootummaan amma yoonaatti. Nama tokko nama gaarii oddoo akkasiitii fuudheen oddoo akkasii geesse yoo jedhame ta'e itti adabama. Nama achitti nama ajjeeseera ta'e oddoo biraa geessanii gaarii godhanii tokko lama sadii kenni tarii fooyya'uu danda'a. Sinirratti fooyya'uu danda'a. Nama achi saame immoo oddoo biraa geessisanii akka inni nama nagaa ta'etti waan faayila yakkamaasaa otoo hin galmeessin aangootti ol hin fiddan. KFO'n dura taa'aan Profeesar Mararaa Shawaadha. Itti aanaa durseen obbo Baqqaleedha Wallaggaadha. Barreessaan Iluu Baaboora. Qunnamtiin Gujiidha. Gabaabumatti jechuu kooti. Istiraakcharii dhumti isaa hin hamatamuu jechuu barbaade. Hani immoo mootummaa biyya kanaa naasise iyyuu Shawaatti miti Harar dhaqee kaampeenii amma wal nu nyaachisiisaa jiru. Shawaatti miti Arsii seeneetu. Shawaatti miti Baale deemeetu. Baale nun lamaanuu deemneera. PP'nis deemeera. KFO'nis deemeera. Keessumaa dargaggeessi sinis warri miidiyaa agartaniitu. Baale namni tokko bahee PP simate ilaaltaniitu. Hannuun nu simate ilaaltaniitu. Gati kana paartii abaliitu inni jedhamu dogoggora ta'uu danda'a. Yoo akkasitti ta'e of dogoggorsiisne uummata sanaan mirkaneessa waan ta'eef hamma yoonaa nuun kaampeenii Shawaa irratti hin geggeessin. Egaa akkamitti kaampeenii nuni Arsii Baalee Harar geessine keessaa handuu lammisuu nutti bahe. Shawaa gaafa nuni Salaalee dhaqnu laawunchariif snaayipariin nu simate. Reelii dhugaan saniin jedha. Uummata achiiti uummata amma sanatti arge waan ta'e laawunchariif snaayiparii maal jedhe obbo Jawaar waan isaa gadi qabe snaayipariin kun laawunchariin kun nuufii jedhee. Saraawitiin sun saalfate achi galagalee ani isa bira jiru waan ta'eef kun nuufii abbiyyee jedheen. Hamma kana waliin jennu nun yoo jenneeyyuu
akka Oromootti tokko taane kana obbo Lammaas Dr. Abiyyis galaa gaafadha akka Oromootti otoo teessoo waliin saamin gaaddisa kana cimsine biyyi kun yaraarra gaheera waan ta'eef paartii biraa mormanna mee akkamitti tasgabbeessine biyya kana ceesisne aangoodhaaf otoo hin ta'in yoo maal ta'e tasgabbaa biyyi kun jennee olterneetiivii adda addaa obbo Lammaammaa Dr. Abiyyitti yoo isaan akkasitti miti hidhanii tarii isaantu sammuu isaanii isaan waan jechuu danda'a yookaan nuti itti komatama ta'a. Yeroo hundaa mootummaa yaada biyya kana ijaaruu keessatti state building sirna biyya ijaaruu keessatti qalbiidhaan yeroo qaamoleen adda addaa ABOf mootummaan maaliif miirumti isaan qoyqa miiruma walitti dhufuun lamaanuu saraawitii qabu saraawitiin kun akka nagaan deebi'ee horatan jedhennaan dhiibamu mootummaan achi dhiibu lakki kun sirrii miti biyyi kun hin jeeqamu ijoolleen bosona jirtu san Oromooti sinnan mana jirtu san Oromooti inni bosona waan hidheef miira Oromoo baatee asiin ga'e kun hin ta'u akkamiin tasgabbeessinee biyya kana oofnaan jedhu hamma mootummaatti illee gorsa addaan kennu siyaasa tasgabbeessee geessuudhaaf koomeetidii han ta'e guyyaa gaaf tokko dhagaa darbatee nama rukunne naman bootsine kaniifuu tuffatamnaa laata jedheen tuffatoon ta'een immoo waan uummata qabnuuf humna waan qabnuuf humni uummataa boombii keessan kam akka caalu nutu caala beekaa jechuudha. Kanaaf KFO'n reelii gandummaadhaan hamatama jedhee yoo waan jedhe tarii waluma hamachuudha. Gama biraa tokkummaa Jarman nama miliyoona 80 Oromoon har'a nama miliyoona 60 haala kan Jarman nama miliyoona 80 fi paartii 7 moo 8 jira. Uma waan nu cinqu hin jiru. Oromoo miliyoona 60 fi paartiin 3 amma cuunfamee 4 ta'eera. Nu sadan paartii biyya bulchu. Paartiin biyya bulchuu yoo hin geenye waan ta'eef dhaabadhu tiraanzishinii irraa dhaabannee miira Oromiyaa tasgabbaa'e filannoo miilanaatiif tasgabbeessine Oromoo lafa ejjechiisne dinagdee Oromoon diigame lafa Oromoon saamame qabeenya Oromoon saamame ijoollee qeerroo hojii dhabde hunda hojii qabsiisne biyya tasgabbeessine yoo dorgommis ta'e filannoo irratti yoo dorgommii ho'aa taasisne diimokiraasii cimsine gaariidhaan jedhe proposaalaan dhiyeesse. Akka ammaatti siyaasa bittinnaa'eet biyya Oromoo keessa qeen Oromoo jeeqamaadha. Kaleessa lola dhiigattu lafee dhangalaatu lafee caccabaa dhiiga dhangalaa jedhe qee kana tasgabbeessine deemnaa jedhu amantaa akkasitti qaba malee KFO'n abalokkasaa ta'u aseenaa ta'u kanaa ta'u amantiidhaanis ji'oogiraafiidhaanis nama Jimmaa meeqatas keessa jira amma Jimmaan nutti kaasan riilii namni Jimmaa aktivistoonni Jimmaa KFO faana jiru miseensota KFO'ti aktivistoonni Jimmaa olaanoodha yaayyaa bashirraa ka'e hanga godaatti innaa ilaaltan aktivistoota hundaannaa kilikii godhan innaa KFO yaayyaa bashir kan keessan immoo innaa deeggaran jechuudha keenyas maalis haa ta'u innaa deeggaran innaa KFO cimsan waan mootummaan hojjetu innaa ifa baasan gatii kanaa KFO'n biyya kanarratti reeli tasgabbaa'ee tasgabbeessee deemsisuudhaaf dhaaba abdii guddaa qabudha. Gama biraa nu jidduutti utuu nu jidduu seenuu baattan aan akka qootte jechuudha. Ergixanyaa wanti uummata Oromoodhaan waadaa gallu paartileen Oromoo mootummaadhaan ala wal faana dhufne inni abdanna. Isayyuu hafee mootummaa tasgabbeessinee amala mootummaa sirreessinee tasgabbii siyaasa qee Oromoo keessaa hin sirreessinaan jennu abdii qabna. Abdii kana immoo hojjechuuf yaallaa yoo ta'u baate immoo akkuma warra kaanii wal dorgomne uummanni keenya abbaa fe'aa adabu KFO'n aangoodhaaf tokko abadan aangoo uummataa malee aangoo nama dhuunfaatiif abadan hojjetee hin beeku. Tole mee egaa mee walumaa galatti
Jaarmaaleen siyaasaa akkasiin hundi keessanuu kaasaa turtanii ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu danda'u garuu ammoo wanti namni hunda keessa jiru hundi keessan yookaan immoo jaarmaaleen kun rakkoo Oromootiif yookaan immoo fedhii Oromootiif qabsaa jira otoo waliin dhiibiin otoo waliin tuffatiin otoo inni tokko nariin yookaan immoo tokkoon hidhiini wal hubannoodhaan akka deemuudhaa fi furmaanni waaraa maalidha jettume gara filannootti akka deemamaa jiru namuu kan yaaddaa jiru iddoo tokkotti nagaan jira iddoo tokkotti nagaan hin jiru inni tokko callisee taa'ee ilaala kun Oromoo yaaddeesseeraan akka sabaattis kun akka uummataatti yaaddoo ta'ee jira waan ta'eef rakkoo kana keessaa bahuudhaaf eenyutu maal gochuu qaba jettume yaada furmaataa gara furmaataatti. Yaadni furmaataa otoo ta'e uummanni illee jennu san ta'a. Ta'uu baannaan immoo uummanni keenya iddoo jirutti bakka jirutti paartii isa fakkaatu jala dhaabachuun dirqama ta'a. Paartii isa fakkaatu deeggaruu paartii isa bilisaan jechuudha mootummaalleen akka barbaade uummata asii achi oofuu yookiin paartii kana deeggartee kaan maaliif miseensa ta'ee rakkisuurraa uummata keenya dhiisuudha. Uummanni keenya